vaayirasiin sadarkaa aanaa haga gandatti kennamee itti deemamaa jira jechuudha. Qaamonni garaagaraa as keessatti gahee isaan irraa eegamu bahuu qabu qajeelaa gurraandhala 14 kaasee haga 17tti aanota 13 fi magaalota 2 keessatti. Mahammad Gammadee jedhama. Hoogganaa fayyaa godina Arsii Lixaati. Tole dhibeen pooliyoo akka godina keenyatti almost akka biyyatti pooliyoo eradication jedhamee waggoota baay'eedhaa fi karaa garaagaraatiin ittisa isaa irratti taasifamaa jira. Kana jechuun tokkoffaa dhibeen pooliyoo baay'ee daddarbaa fi pooliyoo vaayirasii kan jennuun vaayirasiidhaan kan dhufu jechaadha. Dhibee kana ittisuudhaaf akka mootummaatti tarsiimowwan garaagaraa bocamanii hojjetamaa jiru jechaadha. Kana keessaa tokko talaallii idilee daa'immaniif kennu, daa'imman waggaa tokkoo gadiitiif talaallii idilee akka fudhatan taasifamaa jira. Akka hojiiwwan kallattii qabatamanii hojjetamaa jiran keessaa tokko jechaadha. Lammaffoon doolaan talaalliiwwan garaagaraa kana fakkaatan kan amma itti deemaa jiru kana kennudha. Sadaffoon hojiiwwan haayijinii fi saniteeshinii sirriitti hojjetamaa jiru jechaadha. Kunneen pooliyoo vaayirasiin akka dhaamsisuu keessatti qooda olaanaa qaban waan ta'eef jechaadha. Yeroo ammaa kanattis akka godina keenyatti duulli talaallii pooliyoo guyyaa gurraandhala 14 kaasee haga 17tti aanota 13 fi magaalota 2 keessatti akka waliigalatti kan kennamu jechaadha. Daa'imman waggaa 5 gadi ta'aniif hundumaafuu kan kennamu inni kun duula manaa manaati jechaadha. Duulli kan kennamu jechuun hin danda'ama jechaadha. Walumaa galatti duula kana fi tiimiin bobbahee jiru akka godina keenyatti tiimii naannoo 1,600ti. As keessatti qooda fudhattoonni humni namaa uummata irras leenji'ee jira. Naannoo 3,463 kan humni namaa asirratti bobbahe. Inni kun maalidhaa? Hojiiwwan hedduutu hojjetama jechaadha. As keessatti tokkoffaa talaalliin ni kennama. Lammaffoo ragaan ni galmaaha. Akkasumas hawaasnis sosochiin garaagaraa ni gaggeeffama jechaadha. Kanaaf qooda fudhattoonni sadarkaan jiran as keessatti gahee isaanii bahuu qabu. Keessumattuu hojii manaa manaa keessatti hawaasni sirriitti qophaa'ee daa'imman isaa waggaa 5 gadi jiran talaalchisuudhaaf sadarkaa sanatti sirriitti qophaa'uu qaba jechaadha. Kana yoo jennu yeroo tokko tokko ergaa nu darbu ergaa sana milkeessuu dhabuun jiraachuu akka hin dandeenye hawaasni mana turee daa'imman isaa yeroo mana isaanii dhufanitti talaallii kan akka fudhatan gochuun hin danda'ama. Isaan irratti iddoowwan amantii, abbootiin amantii, masgiida, beetikiristaanaa fi iddoowwan barbaachisoo ta'an bakka walgahii kamittuu hawaasni hubannaa kan akka argatu hojiin sosochii hawaasaa sadarkaa hundatti ni hojjetama jechaadha. Kanaaf hawaasni keenya hundumtuu talaalliin kun baay'ee murteessaa ta'uu isaatii fi dhibee kana dhabamsiisuudhaaf dhibeen kun miidhaa hedduu qaba jechaadha. Sooshaaliin, ikonoomikaaliin akka biyyatti ba'aa guddaa jechaadha. Namni tokko pooliyoo vaayirasiidhaan qabamee nama 100 keessaa qabame keessaa namni tokko dilaamshata jedhamee yookaan namni 2 harkaa sanatti fayyadamu jechaadha. Kanaaf namni sun ammoo miidhaan qaama isaa irra gahu sun disabilitii fidaa. Kanaaf hojjechuu hin danda'u. Ikonoomikaalii nama biratti ba'aa ta'utu jira. Akkasumas dhibamas ta'ee sadarkaa sanatti gara biraatti darbuu waan danda'uuf nama biraatiif illee dabarsuu waan danda'uuf dhibee kana ittisuudhaaf talaalliin kun baay'ee murteessaadha jennee yaadna jechaadha asirratti. Akka godina keenyatti almost sosochiin gurguddaan jalqabee jira. Ergaawwan gurguddoo jennee akka waliigalatti darbuu qabu. Miidiyaaleen keenyas qaama qooda fudhattoonni hundumtuu sadarkaan jiran tokkoffaa hawaasni akka amantaa horatee talaallii kana fudhatu gochuun namni hunduu irraa eegama jechaadha. Talaalliin kun gatii guddaan itti bahee akka biyyatti kan gale jechaadha. Kanaaf
daa'imman keenya talaalchifnee fayyummaa isaanii akka eegamu gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Waggaa 2019 keessa akka guddina keenyatti almost pooliyoo shakkamanii namoonni 7 qorannoon taasifamee irratti argamee jira. Kun ammoo qaamni isaaniis sadarkaa sanatti gadi bu'ee jira waan ta'eef rakkoo kana hubannee akka guddina keenyatti sirriitti karaa qulqullina qabuun hojii kana hoogganamuu qabaa jechaadha. Kana ogeeyyiin fayyaas sadarkaa sanatti amantaa guutuudhaan hawaasa keenya biratti argamanii tajaajila kana kennuun dirqamas qabnaa, dirqama ogummaas akkasumas miidhaa isaallee hubannaa waan qabaniif sadarkaa sanatti hojii kana galmaan ga'uudhaaf hojjechuu qabu kan jedhu ergaa qabna jechuudha. Akka mootummaatti almost ogeeyyii fayyaa qofti galma gahiinsa talaallii kanaa qooda bahuu hin danda'anii keessattuu qaamonni garaagaraa as keessatti gahee isaan irraa eegamu bahuu qabu ka jedhu qabna. Kana yoo jedhu abbootiin amantii qooda olaanaa qabu akkuma duratti kaasaa ture abbootiin gadaa, haawwanni siinqee akkasumas bulchoonni sadarkaan jira gaggeessitoonni hawaasaa, hooggantoonni manneen barnootaa sadarkaa manneen barnoota bu'uura boruu dabalatee jechaadha. Barataan achitti baratu umrii waggaa 4 irraa daa'imman keenya sadarkaa hawaasaatti manneen barnoota bu'uura boruu waan babal'ataniif achitti argamu. Kanaaf barsoonnis sadarkaa sanatti deeggarsa kennuu qabu. Ogeessonni miidiyaa sadarkaan jiran asirratti gahee isaanii bahuu qabu. Hooggantoonni siyaasaa, dhaabbilee miti mootummaa adda addaa fi seektoroonni dhimmi isaan ilaallatuuf namoonni dhiibbaa uumuu danda'an hawaasa keessatti harkaa sanatti sosochii kana keessatti qooda isaanii akka bahan dhaamsa guddaa qaba. Akka seektaratti garuu koomitmentiin fudhatamee leenjiinis akkasumas hubannaan garaagaraa kennamee orienteeshinii sadarkaa aanaa haga gandatti kennamee itti deemamaa jira jechaadha. Karaa guutuu ta'een milkeessina. Kanaaf OMS miidiyaan sagantaa kana nu wajjin hirmaattanii hawaasa biraan ga'uu keessaniif galatooma ulfaadhaa jenna.